Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Oromiyaatti balaawwan tiraafikaa dhuma torbee darbee mudataniin namoonni 12 du'uun gabaafame. Dhuma torbee darbee kana balaawwan tiraafikaa Harargee Lixaa fi Boorana Bahaatti mudataniin namoonni 12 du'uun gabaafame. Godina Harargee Lixaa Ona Gumbii Bordoddeetti sadaasa 29,2025 balaa mudate kanaan namoonni 11 battala du'uu qajeelchi poolisii Harargee Lixaa beeksise. Konkolaataan balaan kun irra ga'ee konkolaataa geejjiba uummataa yoo ta'u, konkolaataan magaalaa Mi'eessorraa ka'ee gara magaalaa Awwaash imalaa ture. Konkolaataa boba'aa fe'u kan Finfinneerraa gara Jibuutii deemaa turetti walitti bu'ee namoonni 11 battalatti lubbuun isaanii darbuu waajjirri koominikeeshinii Harargee Lixaa ibseera. Ittaanaa Inspektar Daanyuu Soorii Qindeessan to'annoo sochii tiraafikaa fi Harargee Lixaa miidiyaa Ahaaduuf balaan kun Gumbii Bordoddee ganda Cittuutti mudachuu dubbatan. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataan geejjibaa uummataa kun daandiirra goree konkolaataa boba'aa fe'uu kanatti kibbee bu'uu ta'uu itti aanan inspektara dabalanii ibsanii jiru. Godina addaa Matakkal Ona Gaalessaa fi onoota biroo keessatti hidhaa fi saamichi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru haala nammaachuun jiruu fi jireenya uummataa yaaddoo keessa galchuu jiraattonni maddeeniif himan. Haaluma kanaan guyyaa gaafa 26 ji'a 11ffaa 2025tti Ona Gaalessaatti nama nagaa maqaan isaanii Tasfaayee Suyyumii fi Alaminee Baabbee jedhaman qabamuun waajjira poolisii Gaalessaatti guyyoota 3 erga dararaa turanii booda Gaalessa gara mana hidhaa godina kan Matakkal jirutti geessanii hidhanii jiru jechuun jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Namoonni hidhaman kun siyaasa garee kamirrattuu bilisa kan ta'anii fi yakka kamuu kan hin hojjenne yoo ta'an sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun manneen hidhaa adda addaarra naanneeffamuun dararamaa jiraachuu maddeen ifoomsanii jiru. Godina Jimmaa Ona Saqqaa Coqorsaatti doorsisaa fi saamichi uummata irratti taasifamu kan yeroo kamii caalaa cimaa jiraachuu jiraattonni maddeeniif himan. Godina Jimmaa Ona Saqqaa Coqorsaa keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa kaffaltii garaagaraa tarreessuun saamicha raawwachaa jiraachuun barame. Kana malees maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdaniitiin uummata nagaa doorsisaa jiraachuu jiraattonni onichaa maddeeniif ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti gandoota godinichaa keessatti tibbana kaffaltii garaagaraa gosa 17 itti tarreessuun loltoonni mootummaa PP kaabinoota waliin ta'uun uummata saamaa jiru jedhame. Cunqursaa fi roorroo ulfaatan uummata onichaa irratti gahaa jiran uummatni harka qalleeyyiin giddu galeessan qarshii 10,000 gaafatamaa kan jiran yoo ta'u, dureeyyiin kanneen jedhaman ammoo qarshii 50,000 olitti gaafatamuu kaffalaa akka jiran jiraattonni maddeeniif beeksisanii jiru. Kana malees kaffaltii armaan olitti caqafameen alatti deeggarsa waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jechuun namni tokko qarshii 1,000 hanga 10,000 kaffalchiisaa akka jiran beekamee jira. Walumaa galatti mootummaan yeroo ammaa kana maqaa gibiraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabduu fi humna waraana leenji'uu qabdu jechuun qoleelee Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa dararaa jiraachuun kan beekamudha. Biyyoota Eeshiyaa afuritti balaa lolaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 1,000 darbuun gabaafame. Balaa lolaa biyyoota Eeshiyaa kibbaa afur keessatti mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 1,000 akka darbe ibsame. Indooneeziyaatti yoo xiqqaate namoonni 502, Siriilaankaatti 335, Taayilaanditti 176 fi Maaleeziyaatti ammoo namoonni 2 sababa balaa lolaa kanaan lubbuu dhabuu isaanii ibsameera. Balaan lolaa rooba cimaa fi haala qilleensa hamaan walmake kun sigiga lafaa uumuun namoota lubbuu baraaraniif illee rakkoo cimaa akka uume kan gabaafamedha. Pirezidaantiin Indooneeziyaa Praaboo Nubiyaantoo mootummaan gargaarsa namoomaa bakkeewwan balaa kanaaf saaxilamanitti erguuf dursa kenne akka hojjetaa jiru beeksisee jira. Helikoophterootaan gargaarsa namoomaa bakkeewwan garmalee miidhamanitti erguuf tattaafataa jiraachuu kan himan pirezidaantichi kanneen lubbuun darban malee haga ammaatti namoonni hin argamin bakka ga'an kan hin beekamne hedduun akka jiran ta'uu ibsanii jiru. Indoneeziyaan labsii yeroo balaa labsuuf akka jirtu yoo ibsamu gargaarsa idila addunyaas gaafatanii jiru. Siriilaankaan hospitaalota doonii socho'aa 2 fi dooniiwwan waraanaa 3 gara bakka balaan miidhamanitti ergutus haalli daandii darbaaf dhorkuuf jiraachuu isaa ibsee jira. Balaliiwwan helikoophtaraa osoo gargaarsa atattamaan qaqqabsiisuu jiru haala gaddisiisaa ta'een lubbuu isaa kan dhabe namoota hedduu gaddisiisee jira. Pirezidaantii Siriilaankaa Anuuraa Kumaaraa Disaanayaakeen labsii atattamaa kan labsan yoo ta'u, balaan kun yoo darbe biyya fooyyooftee ijaaruuf qophii taasisuu akka qaban beeksisanii jiru. Gama biraan Taayilaandi qormaata balaa lolaan itti dhufe kana jala ba'uuf qophii gahaa gochuu dhabuun wal qabatee aanga'ootni 2 hojii isaanii gadi lakkisuun eeramee jira.
Biyyoonni Eeshiyaa keessumaa waggoota muraasa as balaa lolaa fi obomboleettii hamaan raafamaa akka jiran gabaafamee jira. Filiipsittis baatii darbe keessa lubbuun namoota 242 caalu sababa kanaan darbuun isaanii ni yaadatama. Jijjiiramni qilleensaa teempireechara dabaluun obomboleettii hamaa fi balaa lolaa hammeessuun rakkoon muddachaa jiru daran wal xaxaa taasisaa akka jiru Aljaziiraan gabaasee jira. Namoonni 1,600 ol guyyaa tokko keessatti Suudaan Kordofaa irraa baqachuun gabaafame. Sarbiinsa garee finciltootaan raawwatamaa jiruun rakkoon nageenya hammaan namoonni nagaa 1,600 ol guyyaa tokko keessatti Suudaan magaalaa Keertaalaa kibbaa Kordofaa irraa baqachuu mootummootni gamtoomanitti dhaabbanni dhimma godaantota gabaase. Gabaasa dhaabbatichi dilbata kaleessaa baaseen rakkoo haala nageenya hammaachaa dhufeen namoonni 1,625 sadaasa 28 qofa magaalaa biyyichaa Keertaalaa gadhiisanii ba'uun gara godina Daalaamitti faffaca'uun iddoo garaagaraa qubachuu ifoomse. Haalli nageenya achittis hammaataa ta'uu beeksisee jira. Baqannaa kana dura gaafuma dilbataa loltoonni Suudaan kibbaa Kordofaa Abbaasiyaa Tagaalii keessa iddoowwan hedduu to'achuun Anaaduuluun gabaasee ture. Kunis waraana garee finciltoota fi michuu isaa waliin taasifame hordofee ta'uu eeree jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.